جباد الرجرت ورب جلتو نمني واسن قدو ديسو زيودبتو علمنا ما بيكي خيرين ملتو waan argaa jiranuuf aan danda'ee biyya kana hin taa'u naan jedhan jennaan adaraa kottaa biyya kana taa'aa jennaan hin taa'u jedhan jennaan duraan manaaman argee jira immoo an manaama kan kootiin zaahiraan mucaan tokko guumayii dhufee toohidaa kitaaba toohidaa usuula salaasaa kan jedhamu fannisee taa'a. Waa'ee warra wahaabiyyaa kun attamattamii hammaa kitaabni isaa kitaabuma isaa namni argisiisu hin jiru jennaan ka'ee kitaaba sana natti kenne. Osoo tooyidan qabatanii duratti. Tooyidan qabanne waggaatti. Kitaaba kana yennan ilaalu Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wasalaam kitaaba jaraa keessa hin jiranu maqaan isaanii achitti hin dhahamu jechuudha ergasii dhagahee jibbee jira. Amma immoo yennaan ilaalu bismillaa sin qabaa. قال رسول الله سنقبا وقال رسول الله جو سنقبا أسين قلبي نجأبي ينن إلى لا رقو نبرت إيساتي ميغلا نبرت إيساتي كتابة كان جدين إلى قد باسي كتابة كدبلين التكلنا كتابة لم يساسن إلى هندنو كراتانا Akkasuma itti dura tooyida kana jaallattanii kitaabuma sana laaluudhaan arguurraan iyyuu tooyida kana jaallattanii jechuudha. Kitaaba sana ilaalee jira sheekonni inni isaan dhufanu laa sheekota silaan jaalladhu sheekota ala isaan dhufanu. Isuma irratti asiin sheekota nubira taa'a lakkisaa biyya kana danda'een taa'u akkamittan taa'a akkin taa'u hin jiru waammoo natti hin himanu beekeen taa'u dhiisaan teessanii taa'a ka jedheen kadhe. Alan kadhee jedhu egaa rabbi jedhe gaamee nan deebi'a gaa jedhanii biyyatti galanii waggaa sanatti deebi'an. Ala isaan deebi'anu diliin keenya diliidha. Isaan irratti kennoonni shubbifti garii bitee irratti shubbisa. Isaan hin jaallatan. Isaan hin mul'ifatan dhufkataniitu jedhan. Ani immoo siila keessa isaanii bareera mawliida biyya ana qaraa maabara afur keessatti mawliida namni waamamee qara'u ana. Jennaa kana mawliidicha kanas isaanuma as kaa'een dhaqa. Sheekota immoo gadi qabeen gorsa utuu akkana jedhu masjiida ijaarradhee baaseera. Masjiida sanatti mawliidni 12 geenyaan biyyi mawliida 12 iddoo hundaa na waama. Waan hojjetu dhabee gaafa 12tti mawliida jedhee hoolaa tokko qale. Sheekonni mana buleetti isaanii dhaqani. Jennaa kana ennaa qalee jedhu dacha'anii dhufaniiru. Waa qara'uu dideera. Achumaan xaraxamuu qaban. Asiin egaa ennaa mawlida sana baasee mawlida namaa isaan qabee oolee yenna qe'ee kan kootti hafee jedhu teenya egaa qiraatiin qaramee masjiidni ijaaramee masjiida namni sadan tokko barreejiitu nu wajjin ijaaree jiree kana masjiida ijaarree baafnee sheekota teessifnee qiraatii jalqabnu. Ijoolleen immoo mana abbaa maccaa isaan tumtuu gaarsiistee qixee waa sutteetti. Akka isaan keessa jiranu. Reettiin hin ta'u jetti reettii qaluun hin ta'u jetti. Asiin abbaa maccaa sun egaa hin qaamanii nama qabanii nama shan tolfatanii waa biyyaan dhufee nu keessa taa'ee jedhanii achi ka'an egaa. Achi ka'anii dhufanii abbaa duraa baabilloo kan jedhamanu. Kan sheekota bareechanii ta'abaniina wajjin teessisaaran somboqqoo kennanii waa hunda kennanii wajjin teessisaaran dhaqanii warra isaaniitii waa biyyaa teessiftaniittu salphattaniittu diiniin badeera jedhanii itti ka'aniiru. Yennaatti ka'an dubbaan duraa kun dhufanii yaa sheekii nama kana jedhaaraa dubbiin kun attamattamii jedhan. Lakkisaa maal isaanoo erga dhufanii waan xiinne waa'ee waa biyyummaan xiinne amma manni kun ijaaramu waa'ee wayiin xiinne. Isa abbaa duraa namni kun biyyi kan keenya kuni biyya farsoo dhugaartu. Farsoo siiti jettee. Farsoo dhugama gaafas. Farsoo dhugama. Farsoo siiti jettee waan argite haasa'aatti namni salaatu hin jiru. Diiniidha jedhamuun salaatanuu diinii kan keenya badeedhan immoo. Asii galaa an daldaluu jalqabee biyyattiin kun farsoo dhaattee kan haasa'aatti malee mee erga dhufanii si waa dhageessaniittu awwaa dhagaheera
kun farsoodhumaa jettee sheekonni dhufee as keessatti eenyaan farsoo keenyan dhugnuudhaaf akkana haasa'an arti dhiisaan jedhee naanti itti deebitee jetti itti deebitee ganamaa galgalatti deebitee asiin waannaan immoo isaan jedhaa namni jabeessaa dhufaa duraati asiin warratu sodaatamti warratti xicci wooteetti asiin ibbaan duraa jedhaniiru manni ijaaramee ba'eera biraatiin jalqabameera wanti hojjetanus hin jiru asiin egaa abbaan duraa alana gara jaraa deebi'an gara jaraa deebi'anii qobaa hafee yenna kana bakkeetti bahaniiru gala bakkee bahanii dhufanii bakkeetti dubbii kana gaa yeegonni kun waan biraati biyyi keenya kanan beeku awliyaa rabbii nuti dallanaa waan akkanaa kana balleessitan malee adeemsiftan malee jedhanii maal jedhan attamitti adeemsifne nuwoo sila nama jennee teessifne qaalichi kun obboleettii asii qabanii fira asii qabanii attamitti adeemsifnaan jedhe hin adeemsiftan malee naan dide asiin sabsabaa baasan egaa hizbii sabsabaa baasanii jennaan reejjiin taa'ee jarri kun reejjii kanaa miti moo jarri kun reejjiin shakamsaati achii ka'anii dhufanii egaa nama kana shamannuur kun nama nun jaallanne nama kanaan keessa teessisanii nama diinii keenyaan tolle adeemsisan malee jedhan yaa jaran akkanaa miti waa'ee diinii malee wanti isaan dubbatan hin jiru dhiisaan jedhe hin dhiibnu jedhanii asumaan barreejjii ol ka'ee adeemaa gixximnutti jedhe adeemaa gixximnutti hojjetee asiin dhaqnee dhaqaa qur'aana mana shamannuurii qur'aana fuudhaa sheekummaa isaaniis hin barbaannu waa tokko hin barbaannu dhaqaa qur'aana fuudhaa innaan qur'aana fuudhaa dhufe ala dhufee jedhu nam tokko dudduubarraan dhufee shamannuur jedhe jennaan mana keessan diiguu dhufaara biyyilee kadhaa jedhe namticha qur'aana fuudhuu dhufe bira dhaabadheen mee tokkittii tokkoon si karaa mana koo habaatu tokkoon si ajjeeseen du'a malee wallaahi nama ni qabdanii immoo gaafa isin miseensa ni qabdanii miseensa immoo hedduu qabdanii haalan qaban qabu isinuma bichaadha nama labbaa firaashee isumeetii fi abdulkariim kanaa fi sheedeen baahuggiitiif batamaa ahmad kooti hamman nama ja'a jechuudha hamman nama ja'a wallaahi mee tokkoon si dhuftee mana kootti naan kana buutu haadha si tokko waraanee naannaa waraantee galti malee manni koo diigamu jedhe isin warri amma namni jaan kun warra tooyida qabate gaa warri tooyida qabate sheeyin immoo gaafa si dhokatanii asuma keessa jiran jiran oo asiin egaa kakataniiru gala asii jennaan asii qur'aanatti kennee dhaqu qaalichi barreejjii quraana keenya fiddanii jedhan dhufeeraa jedhani quraana fuudhaa jennaan namni quraana qaraa akka keessa jiru quraana qaraa isa bichaadha quraana fuuchuu didi asiin ji'a abbaa nagaa tokkoon hin fuuta wallaahi fuutu malee wati biyya keessa teessi jedhanii kakatanii quraana fuusisan quraanni kun kan isaaniiti moo kan keessan quraanni ajzaa'ii kan bideetaa ziyaa qara'amu nama du'e fa irratti qara'amu isa fuusisaniif asiin isa fuusisanii biyya tokko ta'u quraana sana walii galee bitate biyya bitate harkataa asiin alakkana jedhanii kanu egaa jedhe qaalicha gaadhan mee namni reejjii wajjin jiraane tan quba baasaa jedhe asiin hunduun quba baasa ijoollettiin jahanammaati kan qobni calbanneeti waliif galtan moo dura irratti wal gorsitan waliin gal rabbumatu hojjete mal hojii rabbiin malee wallaahi waa tokko tawhiida jechuun silaa rabbi tokkichoomsuudha mire akkasumatti yaadni keessanii wal irratti walii galee jechuudha maarre yaada keenya malee nam tokko namni sila waliin haasa'an jiru ijoolleenis reejjiitti hin galeela gaafas jara ishi adamii baa buleessa malee reejjii keessa hin jiru jedhu kun isin ijoolleen isin kaan abbaan foggii immoo mana hin jiru gaafas kan jaraa wayii miti abbaan hin jedhanu gaafa abbaan dhufe abbaadhaan haasofna kan jara kanaa wayii miti jarattii kana lamman immoo
giroonii jiru jedhu sumaan adimaanuu nama sadiitti gixximu nama sadii gaala jarri kaan immoo dalloodha. Asiin gixximnitti godhanii asiin gallee asiin lamuun warreen ijoolleen durbaa dhiirri namni jabni kan nun dubbifne gabaa karaa gabaatti nama biyya ormaan nu dubbisa malee biyyi kun reejjiin lamman kun tokkitti isa lama taanuu hin jedhu. Yoon jedheen hin deebisu. Ilaalcha biraas ni qabu. Maal karaa adeemuudha higgii mangistii nu eege malee. Badeen tooyiduma qabachuudha. Badeen tooyida bala waa tokko ergasii wanoo nama isa kanaatii nuti icha fuudhama san fuudhama wanne dhukkubsattee ijoolleen dhukkubsattee. Duraan shufeeran ture duraan shufeeran ture amma raddaatti iyyuu ni dorgonya. Horiin qalamtu ana malee qalamtu. Isin kan zaarii isin kan maalii kan jeelaanii jennaan jeelaanii jaalladha. Kan jeelaanii jennaan sadaqaa isaanii tirqeen gurraa nan nyaadha. Nagaan qulqulluudha gargasii nam tokkoon takkaa walitti bu'ee hin jiru. Bareeda. Amma qiyaamaa ta'ee sheekonni dhufanii mana sheekotaa dhaqanii sheekota dhabanii mana sana caccabsanii seenanii jedhanii balaa akka kanatti tawhiidaa seenaan isaa guddaadha wanti hin ta'e waan masraa beetii dhaqee masraa beetii wallaahi gaafa masraa beetii faa dhaqu masraa beetiin suni nama biyya Wallaggaati ka'ee mana tsaafiitti dhiqee tsaafsisnaan jedhe tsaafii bira naqe alan tsaafii bira barcumarraa ka'ee masraa beetiin dhufee sheekii jedhe anis biyya ormaati jedhe isinis immoo amma biyya keessan teessanii orma taataniittu jedhe rabbiin immoo ragaa ta'anaan jedhe akka soba keessan bu'u akka sobdanii nama kasabu dhugaa keessan qofa hadaraanaan jedhe. Kanuma biiroo keessatti akka taa'utu akkasisin jedhe. Masraa beetiidha woradaadha woradaa xol ka'ee dhufe taa'umsa isaarraa ka'ee dhufe kana godhe tsaafiin qalamii dhaabbatee dhaggeeffate dhugaa keessan malee rabbiin isinitti ta'u rabbii isaa jettanii wal dhabdan isinitti ta'u akka soba hin galchine jedhe jennaan shaahinni koo isan jedheen rabbii shaahinni kan koo isa qofanna bira jira an karaa kana ta'aabuun kan koo rakkadhee bakka lixu dhabee ijoollee naa wajjin jirtu bakka lixu dhabee akka achi deemnu akka isa deemnu dhabne qallittiiniif nu waradaan adda addaa qallittii utuunan asii dhaqee mana taa'u reejjiin akka jiruun daboo boori baagissaa kan jedhamu ka'anii dhufanii mandara keenya dubartii malee nam tokko hin jiru mandara kan keenya keessatti utuu sirbanu masjiida keenya dhufanii dhagaa darbatanii dabarfatanii mana qaalittii dhufanii an diimtuu asii dhaqeen mana taa qaalittii taa'aara qaawwaan dhugaara dhufanii akka kanaan mana naanna'anii qabanii itti sirbanii ala jarri mana sochoosuu jedhu asiin baan hadha baareejjiiti qaalichi na argee kana jedhee asiin namatti bubu'ee nama fuudhee bahe achirraa mani qaalitti diigamuu kan ta'udha na argee malee ani wallahi nam tokko sobaa wanti nu hojjedhe hin jiru jedhee akkasi haasaa hin jiru jedhee akkasii baruu dhagaa ishee jedhee waradaan katabaa gaa jedhe katabsiisee waraqaa sana fixee yennaanni achi waraqaa sana daanyaa achi kaasee ergee bakka gandaa dhalanni ergee jedhu daanyaa dhalan naqee dhaabadhee nu gala inni namtichi natti ka'e achitti lafa wota darichi natti ka'ee asiin alanni na ariyachuu jedhu asiin ka'aasiin sheekii jedhe qaalichi gama maa wallaalee hundi uummataa natti hin jiru kaasin jedhe yalaan ichi ba'u utuma ichi dhaabadhu gaafatee dhugaa baree lamuu gajarri xinneessee jedhee biigaa kana ni kan danuudha gamaalee beekeen muka jaala. Akkasi seenaan har'a waggaa meeqaatama waggaa gara 80 fi 90 kana keessa hin geenye dheesi. Ani gaafa sana. Amma waggaan kan koo 87. 87.